Akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya har'a qophii keenya fayyaatiin waa'ee dhala dhabuu yookaan infertility qabannee isiniin dhiyaanneerra. Dhala dhabuu jechuun maal jechuudha? Namni tokko dhala dhabaadha yookaan immoo maseena jechuuf yaalii akkam eega godheen booda dhala dhabaa jechuu dandeenya. Sababoota yookaan risk factorii dhala dhabuuf nama saaxilanii fi yaalii isaas qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Yoo chaanala kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuudhaan maatii ta'uudhaan barnoota waa'ee fayyaatii fi teeknooloojii yeroo yeroon isiniif qabannee dhufnu haala salphaa ta'een argachuu ni dandeessu isiniin jenna. Amma gara mata duree keenya har'aatti yoo deebinu dhala dhabuu jechuun wal qunnamtii saalaa hin ittifamne kan gahaa ta'e qabaatanii yookaan godhanii waggaa tokko keessatti otoo hin ulfaayin yoo hafan dhala dhabuu jedhamuu danda'a. Kana jechuun wal qunnamtii hin ittifamne yoo jedhamu maloota ulfa ittisan kan aadaas ta'uu danda'a, kan ammayyaa fakkeenyaaf kanneen akka qorichoota garagaraa fayyadamuu ta'uu danda'a, like post pill fayyadamuu ta'uu danda'a, kondomii fayyadamuu danda'a. Odoo kanneen qorichoota kanneen ta'e kan aadaas osoo hin fayyadamin wal qunnamtii saalaa ifaa ta'e dalaganii waggaa tokko keessatti osoo hin ulfaayin yoo hafan yoo hafan dhala dhabuu jedhamuu danda'a. Dhala dhabuun iddoo lamatti qoodamuu danda'a. Kunis gonkumaa dhala argatanii yookaan ulfaa'anii kan hin beekne fi yookaan maqaa saayinsawaatiin primary infertility jedhamuu fi isaan yoo xiqqaate yeroo tokko ulfaa'anii yookaan ilma tokko lama godhatanii achi booda argachuu dhaban secondary infertility jedhamee iddoo lamatti qoodama jechuudha. Dandeettiin ulfa qabachuu yookaan ulfaa'uu shamara tokko marsaa xurii laguu tokko keessatti parsantii 25 yookaan immoo ji'a tokko keessatti parsantiin isiin ulfa qabachuu parsantii 100 keessaa 25 jechuudha. Ji'a 3 keessatti ammoo parsantii 50 ulfaa'uu dandeessi. Ji'a 6tti immoo parsantii 75 ulfaa'uu yookaan immoo ulfa qabachuu probability parsantii 75 yoo ta'u, waggaa tokko keessatti immoo dubarri yookaan shamarri takka ulfaa'uun ishii parsantii 85 ol ulfaa'uuf probability yookaan carraa qabaate jechuudha. Kana jechuun most probably shamarri takka yoo normaal yookaan fayyaa guutuu qabaatte waggaa tokko keessatti ulfaa'uu dandeessi jechuudha. Maaliif researchiin garagaraa yeroo garagaraatti dalagamee akka mul'isutti dubarri takka carraa ulfaa'uu waggaa tokko keessatti most probably parsantii 85 ol yookaan immoo parsantii 10 hanga 15 sunuyyuu dubaroonni tokko waggaa jalqabaatti hin ulfaa'anii isaanis dhala dhaban jechuu osoo hin taane waggaa dabalataa itti dabaluu fi qorannoo garagaraa erga godhanii booda haala saniin rakkinni maal akka ta'e addaan baasuun danda'ama. Dhala dhabuun rakkina shamarraa irraa qofa ta'uu dhabuu danda'a. Maaliif rakkinni dhiirotarraas ta'uu danda'a. Kun akkuma waliigalatti isaan dhala dhaban keessaa parsantii 25 kan ta'an sababa yookaan immoo rakkina abbaa warraa yookaan dhiirotarraa yoo ta'u, parsantii 15 hanga 20 kan ta'u immoo sababa hin beekamneen yoo ta'u immoo parsantiin hafe parsantii 40 hanga 45 immoo sababoota dubaraatiin dhala dhabuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf yeroo mana yaalaa qorannoo dhala dhabuutiif deeman isaan lachuu yookaan immoo abbaa warraatii fi haati warraa illee deemanii yaalii wal fakkaataa ta'e gochuu qaban jechuudha. Gabaabumatti ulfi uumamuudhaaf yookaan immoo shamarri takka ulfaa'uuf ovarii ovulationiin killee oomishtee killeen sun ammoo ujummoo gadaamessaatiin ofitti fudhatamee achitti spermiin walitti dhufee spermiin eega walitti dhufeen booda killeen sun caba yookaan immoo fertilizationiin
godhee achi booda makaan ispermii fi killee kun ispermii fi killeen eega walitti makanii booda yookaan immoo zaayigotii jedhama. Kun gara gadaamessaa deemee keessoo yookaan gadaamessa irratti biqiluu qabaa jechuudha ulfii uumamuudhaaf. Kana jechuun eega ispermii fi killeen walitti dhufanii booda erga killeen sun cabeen booda deemee keessa gadaamessaa irratti yookaan maatsanii isa Amaariffaan jedhamu irratti biqilaa jechuudha. Kanaaf dhala dhabuun rakkina ta'iiwwan kanneen keessaa tokko irratti mudatu ta'uu danda'amee yaada. Fakkeenyaaf ovarii yookaan immoo ovulationiin killee oomishuu dhabuu yookaan immoo killeen osoo oomishamin yoo hafe jechuudha. Inni biraa ujummoo gadaamessaa kan ovarii fi gadaamessa jidduutti argamu sababa garaagaraatiin yoo hubame, fakkeenyaaf infekshinii gadaamessaa yeroo dheeraaf ture, opereeshinii naannoo yookaan sarjarii naannoo saniif taasifame fa'aan cufamuu killee akka isa keessa darbee ispermiin walitti hin dhufne yookaan immoo qunnamne gochuu danda'a. Inni biraa zaayigotiin yookaan ida'amni ispermii fi killee sun sababa garaagaraatiin keessa gadaamessaa irratti biqiluu dhabuun akkuma reef jenne ulfi tokko uumamuuf killee fi ispermiin erga walitti dhufeen booda gadaamessa irratti biqiluu qaba jennee ture. Fakkeenyaaf haxaamuu gadaamessaatiin yeroo ulfi dhangala'u, fakkeenyaaf akka tasaa sababa garaagaraatiin dubartii takka ulfi yoo irraa bahee yeroo san dhiqan gadaamessi haxaamuu danda'a jechuudha. Inni bira yookaan immoo ulfa garaa keessaa baasuuf godhamuun gadaamessuun godaannisa uumuun uumamaan inni biraa immoo uumamaan gadaamessi sirrii ta'uu dhabuun iitan biraa keessa yookaan immoo gadaamessi irra jiraachuun iitan biraa yookaan immoo yeroo garagaraatti ixii jedhamee isa beekamus gadaamessi keessa yoo jiraate ulfa dhoorkuuf sababa ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa akkuma reefillee dubbanne dhiira irratti ammoo dhangala'aan dhiiraa seelii ispermii gahaa yookaan immoo sirrii ta'e of keessaa qabaachuu dhabuun sababa dhalabuu keessaa isa ijoo ta'uu danda'a jechuudha. Amma immoo mee sababoota dhala dhabuuf nama saaxilan yookaan immoo risk factor isa jedhamu ilaalla jechuudha. Sababoota dhala dhabuuf nama saaxilan baay'een isaanii saala lachuuf yookaan immoo dhiiraaf durbaafis wal fakkaataadha. Isaanis urmiin akkuma dabalaa deemuun carraan dhala godhachuu hir'achaa deema. Kun dhiiraaf dubartii irratti wal fakkaataa ta'uu baatus dubartoonni umriin isaanii waggaa 35 ol, dhiirota immoo waggaa 40 ol carraan dhala godhachuu isaanii kan umriin isaanii gadi ta'aa irraa xiqqaadha. Kana jechuun dubartii takka urmii 35 ol hin deettu jechuu osoo hin taane hanga 45 hanga 55 olis dubartoonni dahuu danda'an jiru. Garuu carraan dhala godhachuu isaanii gadi bu'aa deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf haaluma umrii isaanii ol ka'aa deemuun carraan dhala godhachuu kan immoo gadaamessi daa'ima baachuu isaa gadi bu'aa deemaa jechuudha. Inni biraa immoo sababoota namni akka salphaatti ilaalu tamboo aarsuun saala lamaa irrattuu carraa daa'ima godhachuu ni hir'isa, durbaa fi dhiira irrattis jechuudha. Inni biraa alkoolii hir'isuu yookaan immoo alkoolii dhuguunis sababa ta'uu danda'a. Ulfaatina garmalee guddaa ta'e isa overweight jennuun jechuudha. Fi ulfaatinni garmalee xiqqaa ta'e underweight innis sababa dhala dhabuudhaaf sababa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf normal weightii yookaan immoo ulfaatina madaalawaa ta'e qabaachuu qabna jechuudha. Sochii qaamaa baay'ee cimaa ta'e yookaan heavy exercise sochii qaamaa baay'ee cimaa ta'e dubartootaaf ispeeshaalii baay'ee hin gorfamu. Asirratti sochii qaamaa baay'ee cimaa hin taane ni gorfama, sochii qaamaa madaalawaa ta'e jechuudha. Inni biraa immoo miidhaa sababa garaagaraatiin fakkeenyaaf yaala baqaqsanii hodhuu yookaan sarjarii fi kufa ta'uu danda'a. Fakkeenya naannoo qaamolee wal hormaataa irra gahe, dhibee wal qunnamtii saalan daddarban kunneen sababa dhala dhabuuf nama saaxiluu danda'u jechuudha. Inni biraa immoo qorichoota garagaraa fakkeenyaaf qorichoota kaansariif kennamu kunis dhala dhabuuf sababa ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa dhiphina sammuu garmalee ta'e stress full isa jedhamu jechuudha. Fi seenaa
maatii yookaan family history keessatti firri dhiigaa dhihoo ta'e yoo rakkoo dhabu yookaan immoo masiinummaa kana qabaate kanaaf jaalalleewwan lama yookaan immoo haadha warraatiif abbaa warraa tokko waggaa tokkoof wal qunnamtii saalaa hin daangeffamne godhanii yoo ulfaa'u yookaan immoo ilma godhachuu dadhaban lachuuyyuu gara mana yaalaa deemanii qorannoo garagaraa gochuu qaban jechuudha. Mee amma immoo ittisaa fi yaala isaa haalaallu. Yaaliin dhala dhabuu rakkoo jiru yookaan immoo sababa dhala dhabuuf nu saaxile erga adda baafannee booda akka filannoo abbaa manaa fi haadha manaatti irratti hundaa'uun jalqaba irratti rakkoolee haala jireenyaa irraa ka'uun wantoota dhala akka hin arganne gochuu danda'an yookaan sababa ta'uu danda'an adda baafachuun san booda sirreessuun dhala argachuu yookaan immoo dhala godhachuu ni danda'ama jechuudha. Kunniinis tamboo aarsuu yookaan immoo namoota aarsan irraayis secondary smoker isa jedhamu jechuudha irraa fagaachuu kun abbaa manaa fi haadha manaatis ni hojjeta yookaan lameenuu ilaalate jechuudha. Inni biraa alkoolii dhuguu dhiisuu yookaan immoo xiqqeessuu yoo fakkeenyaaf kan hin danda'amnes ta'e xiqqeessuu jechuudha. Araadawwan garagaraa kanneen akka kokiin shiishaa fi kanneen kana fakkaatu fayyadamuu dhiisuu. Inni biraa keemikaalota warshaalee garagaraa keessaa bahu akka hin faalamneef of eeggannoo barbaachisaa gochuu kana malees keemikaalota farra aramaa fi ilbiisotaa yoo fayyadamnu of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Kana jechuun maaskii afaanii garagaraa ta'uu danda'a funyaanii afaan keenyatti haguunee dalagaa keenya dalagu jechuudha. Yeroo keemikaalota kanneen biifnu jechuudha. Dhibeewwan wal qunnamtii saalaan daddarban akka hin qabne of eeggannoo gochuu yoo akka carraa nu qaban ta'e immoo dafnee mana yaalaa deemuudhaan yaalamuu ulfaatina madaalawaa ta'e akkuma reef ulfaatinni garmalee sababa dhabuudhaaf sababa ta'a akkuma jenneen ulfaatina madaalawaa ta'e qabaachuu. Inni biraa immoo dhiphina sammuu hamaa ta'e hir'isuu dhiphina jeeqamuu marsaa laguu waan fiduuf dhala argachuu irratti dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. Kanaafuu ispeeshaalii kun dubartootaa fi dhiphina hir'isuu qabu jechuudha. Sochii qaamaa garmalee ta'e yookaan immoo heavy exercise gochuu dhiisuu kunis marsaa laguu waan jeequuf garuu sochiin qaama madaawalaa ta'e rakkoo hin qabu. Nyaata madaalawaa fi vaayitaaminootaan badhaadhe soorachuu maybe waa'ee nyaataa kanarratti viidiyoo itti aanutti koomanta naa godhaa. Nyaatawwan durbii ulfaata akka nyaatu qabduu fi daa'imaafis bareeda jedhaman isiniif dalagaa viidiyoo itti aanutti. Kanaaf nyaatota madaalawaa fi vaayitaaminootaan badhaadhes soorachuu qabdi jechuudha. Inni biraa wal qunnamtii saalaa yoo xiqqaate torbaanitti 3 hanga 4 gochuu qaban jechuudha. Inni biraa immoo yaaliin inni guddaa fi murteessan ofumaaf of yaaluu danda'an jechuudha. Carraa ulfaa'uu ol ka'aa ta'e adda baasanii beekuu yeroo kamitti ulfaa'uu danda'ama. Guyyoota kam keessatti ulfaa'uu danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo marsaan laguu guyyaa 28 dhufa ta'e guyyaa jalqabaa marsaan laguu itti dhufe irraa kaasee yoo lakkoofne guyyoonni 9 hanga 19 jidduutti argamu carraa ulfaa'uu guddaadha. Maloonni hanga ammaa kaasne yookaan immoo kanneen armaa olii kaasaa ture kun hundi abbaa manaa fi haadha manaa illee ni ilaalate jechuudha. Kana jechuun isaan lachuu hojii irra oolchuu qabu jechuudha. Haala jireenyaa jijjiiruun akkuma jiru ta'ee mana yaalaa deemuunis barbaachisaadha. Mana yaalaa deemuun rakkoon jiru erga adda baafamee booda yaalii nama godhuun ni jira. Yaalli kunis qorichi kennamu yaala baqaqsanii hodhuu akkasumas yaala teekinooloojii ammayyaan deeggarame ta'uu danda'a. Asirratti wanti hubatamuu qabu nama tokko irratti rakkoon jiru adda baasuuf yeroo hedduu fudhachuu waan danda'uuf obsa barbaada. Maaliif yaalii fi qorannoon godhamu abbaa manaa fi haadha manaaf kan godhamu waan ta'eef yeroo mana yaalaa deeman jari lachuu deemuu qabu jechuudha. Lachuu deemanii qorannoo san gochuu
qaban jechuudha. Maaliif rakkinni abbaa manaa irra ta'uu fi yookaan immoo haadha warraa ta'uu adda baafamee beekamuu waan qabuuf jechuudha. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Yoo viidiyoon kun isinitti tole like, share, subscribe gochuun na jabeessaa isiniin jedha. Ani hanga ammaatti qopheessee kan isin hojii ture Pharmacist Khalil Bulloo jedhama. Galatoomaa, nagaan naaf tura.